Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuun jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenne suuraan oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Hanganuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa kenna kun biiftuu oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina. Kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Gibiraa fi buusiiwwan garaagaraa dabalate bara 2019tti dachaa gibiraa fi buusii bara 2018 tahaa jedhamee jira. Sababni isaas mootummaan PP bajata bara 2019 birrii tiriiliyoona 2.34 karoorfate keessa birrii tiriiliyoona 1.5 biyyattii keessaa walitti qabuuf waan karoorfateef jedhamee jira. Oduun itti aanu ji'oota 9 darban qofa keessatti saamicha bu'uuraalee misoomaa elektiriikii irratti raawwatameen kasaaraan qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 39 ol mootummaa irratti dhaqqabuun gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabna. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti haalli PP fi TPLF gidduutti jiru gara muddamsuu hamatti cehaa jira jedhamee jira. Gareen lamaanuu lolan irratti banuuf jechuudhaan quba walitti qabuuf walitti himataa jiran yoo ta'u, gama naannoo Tigraay humnoonni waraana Eertiraa gara naannoo Tigraay galuudhaan hanga raadaaraa dhaabbatutti sadarkaa irra gahameerra jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Dabalata odeeffannoo kanaas biraan ga'a. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru itti fufee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii baa godina Harargee lixa aanaa gumbii bordoddee magaalaa Barkumee arba guyyaa irraan tanaa dhuunfatuudhaan kaabinee uummata miidhaa turtallee qabuudhaan kunoo oolmaan guyyaa irraa kana fakkaataa jechuudha. Arbe ililchi. Sababumatti waraanni bilisummaa Oromoo magaalaa fi mooraa waraana mootummaa to'adhe yoo jedhu gama mootummaatillee wanti jiru mootummaan yookaan humnoonni mootummaa PP meeshaalee gurguddaa deeggaramuudhaan fagorraa darbatuudhaan haleellaa raawwataa jiraachuu gabaafamee jira. Haleellaan raawwataa jiranis namoota nagaa fi qabeenya namoota irratti miidhaa dhaqqabsiisaa jiraachuulleen gabaafamee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira isin biraan gaha. Oduun inni biraa pirezidaant Doonaald Tiraamp illee dhimma hidha laga Abbayyaatiin wal qabate wanti jedhee jira. Gabaabduu ishii isin biraan kenna. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Oduun jalqabaa mootummaan bilxiginnaa bara 2019tti baajata karoora bara 2019tiin wal qabsiisuun galii guddaa uummatarraa yookaan biyya keessaa walitti qabuuf karoorfatuu kana dura ibsee ture. Karoora baajata bara 2019 birrii tiriiliyoona 2.34 kan karoorfate yoo ta'u, kana keessa birrii tiriiliyoona 1.5 galii biyya keessaa irraa walitti qabuuf karoorfatuu isaa beeksisee jira. Kun immoo gibiraa fi akkasumas taaksii dabalatee maqaa buusii wantoota garaagaraatiin walitti qabamu kan kana dura biyya boochisaa ture dachaadhaan kan dabalu ta'uu beekamee jira. Kanaanis wal qabsiisuun Jawaar Mohaammed yaada gabaabaa tokko maxxansee jira. Yaada maxxanseen bara kana maallaqni qondaalonni mootummaa maqaa garaagaraatti nurraa guuraa turan nu fixee jira jechuudhaan boo'aa turtanii miti jechuudhaan gaafata. Kana jechuun keessan kan bara dhufuu waan hin arginiif jedhee jira. Itti dabaluunis Jawaar Mohaammed bara dhumaa jiru kana jechuun bara 2018 galiin godinaalee fi akkasumas magaalaaleen Oromiyaa keessaa walitti qabame birrii biiliyoona 63 ture jedhee jira. Kan bara dhufu yookaan immoo bara 2019 jechuudha dachaan dabalee birrii biiliyoona 112 akka ta'u karoorfame jedhee jira. Kana jechuun waan bara 2018 kaffaltan dachaa sanii kaffaltan jechuudhaan kan dubbate yoo ta'u, Jawaar Mohaammed kana jechuun bara 2018 10,000 kaffaltanii turan yoo ta'e bara 2019tti 20,000 ta'a jechuudha. Namni hedduun qaala'insa jireenyaa fi hiyyummaa hamaa keessa jiraatuun wal qabate bara darbeeyyuu waan itti muran kaffaluu kan dadhabeeti rakkataa ture hedduudha. Jireennis kan bara dabre caalaa bara kana akkaan qaala'ee jira. Qaala'insi jireenyaa hiyyummaan hammaatee namni waan nyaatee buluufuu yaaddahaa jira. Bara dabreeyyuu baasii irratti murtaa'e kaffaluu dadhabuudhaan hedduun mana hidhatti guuramaa ture. Bara kana hoo kan bara dheengaddaa waan itti murteessan kaffaluu dadhabe bara kana dachaan itti murteessanii maal kaffaluu danda'a? Gaafii uummata bal'aati. Oduun itti aanu ji'oota 9 darban keessatti saamichi bu'uuraalee misoomaa meeshaalee elektiriikii irratti raawwatameen kasaaraan qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 39 dhaqqabuun beekamee jira. Bara 2018 ji'oota 9 jalqabaa keessatti saamichi bu'uuraalee misoomaa elektiriikii irratti raawwatame
mootummaa irratti kasaaraa guddaa dhaqqabsiise jedhamee jira. Walumaa galatti saamicha meeshaalee elektiriikii irratti taasifameen mootummaa irratti kasaaraan qarshii miiliyoona 200 fi miiliyoona 39 fi 400 fi 20 ol dhaqqabsiise jedhamee jira. Gochi hannaa fi yakkaa kunis naannolee biyyattii garaagaraa keessatti raawwatamaa jiru yoo ta'u sadarkaa yaaddessaa irra gahuu isallee ibsamee jira. Ji'oota 9 darban qofa keessatti kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti yakkoonni saamichaa bu'uuraalee misoomaa 329 raawwatamuu isaa tajaajilichatti qindeessan deeggarsaa fi tajaajila seeraa naannolee obbo Wanduwasan Getaachoo maddeen odeeffannoo garaagaraatiif himanii jiru. Itti dabaluunis obbo Wanduwasan akka jedhanitti saamichi bu'uuraalee misoomaa kun miidhaa hawaasummaa fi dinagdee biyyattii irratti geessisa jechuudhaan dubbatee jira. Yakka kana dhaabuu fi to'atuufis tumsi hawaasaa barbaachisaadha jedhee jira. Oduun itti aanu lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Lola zoonilee fi godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru kana irrattis waraanni bilisummaa Oromoo haaluma salphaan humnoota mootummaan bobbaasu miidhaa qaamatii fi kan lubbuu irratti dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun kasaaraa humna namaatii fi meeshaa waraanaa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiise jechuudha waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mootummaan raayyaa ittisa biyyaa hedduu gara kaabatti geessuudhaan naannoo Oromiyaa keessatti milishaa fi poolisiin qofti waraana bilisummaa Oromoo akka dura dhaabbatan kan bobbaase yoo ta'u humni mootummaan naannoo Oromiyaa keessatti bobbaase kun immoo waraana bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuu hin dandeenye. Rakkoo isa mudate kana furuufis mootummaan PP naannoo Oromiyaa bakkoota tokko tokkotti humna qilleensaa fayyadamuun diroonidhaan haleellaa kan raawwataa jiruu fi akkasumas meeshaalee gurguddaa fageenyarraa darbataa jiraachuu fi bakkoota haleellaa raawwataa jiruttis miidhaa namoota nagaatii fi qabeenya irratti dhaqqabsiisaa jiraachuun beekamee jira. Haaluma kanaan kaaba shawaatii fi akkasumas lixa shaggaritti haleellaa meeshaalee gurguddaan raawwateen lubbuu namoota kan galaafatee fi manneen uummataa gubuudhaan miidhaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu ga'ee ibsee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessa waxabajjii 16/2026 lixa shaggar aanaa jaldu ganda gooroo jedhamutti guyyaa kaleessa haleellaa moortaraa fi zuudhaan raawwateen miidhaa qaama namaatii fi akkasumas qabeenya uummataa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon gama sirraa ba'e ibsee jira. Haleellaa fageenyarraa meeshaalee gurguddaa kana darbatuudhaan raawwatameen namoota irratti miidhaan yookaan madaa'uun kan dhaqqabe yoo ta'u manneen hedduun gubatulleen himamee jira. Namoota madaa'an kana keessaa dubartiin takka yoo jiraattu maqaan isillee Araarsee Katamaa Caalaa dubartii jedhamtuudha jechuudhaan gabaafamee jira. Haaluma wal fakkaatuun kaaba shawaa aanaa kuyyuttis haleellaa meeshaa gurguddaadhaan raawwatamuun gabaafamee jira. Aanaa kuyyuu ganda dubbannaa galoo jedhamu keessatti haleellaa meeshaalee gurguddaa kanaan raawwatameen namoonni hedduun madaa'uun qabeenyi hedduulleen barbadaa'uu arraanni biyyoolessaa gabaasee jira. Haleellaa ganda dubbannaa galootti raawwatame kanaan yoo xiqqaate namoonni 3 madaa'uun gabaafamee jira. Haleellaa fageenyarraa meeshaa gurguddaan raawwatame kanaan manneen namootallee qabeenya wajjin barbadaa'uu odeeffannoon arraata biyyoolessaa ibsee jira. Kun akkuma jirutti ta'e lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti kallattiidhaan gaggeeffamaa jirus bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Haaluma kanaan kibba lixa shaggar aanaa Sooddoo Daacittis lolli cimaan gaggeeffamu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Waxabajjii 16/2026 guyyaa kaleessaa jechuudha aanaa Sooddoo Daacii ganda Gargaa Dheessaa jedhamutti haleellaa humnoota mootummaa maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromootiin magaalaa Aanichaa Tarree jedhamtu irraa bobba'an irratti haxxee hidhuudhaan haleellaa raawwateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu waraanni bilisummaa Oromoo gabaasee jira. Haleellaa raawwate kanaan hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuu akkasumas humna riphee lolaa kan jedhamtu 3 harkaan qabu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. AKM 6 fi meeshaalee waraanaa biroollee hiikkadhe jedhee jira. Haaluma wal fakkaatuun baha Oromiyaa Harargee lixatti lola loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti gaggeeffame irratti waraanni bilisummaa Oromoo ol aantummaan injifannoo argatuun magaalaa takka to'atee jira. Har'a ganamaan yookaan barraaqan lola jalqabeen aanaa Gumbii Bordoddee magaalaa Barkumee jedhamtu takka to'atuudhaan humnoota mootummaa guutumaan guutuutti keessaas waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Gootichi waraana bilisummaa Oromoo woboon zoonii baha godina Harargee lixa aanaa Gumbii Bordoddee magaalaa Barkumee arba guyyaa irraan tanaa dhuunfatuudhaan kaabinee uummata miidhaa turtallee qabuudhaan huno oolmaan guyyaa irraa kana fakkaataa jechuudha. Arbe ililchi. Hai, ililchi gaa.
Akkuma viidiyoo kana irraa dhageettanitti waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana kan fudhate ganama har'aati. Sa'a dheeraaf lola gaggeesseen loltoota mootummaa guutumaan guututti magaalattii keessaa yaasee jira. Kaampii guddaa bakka kanatti argamullee guutumaan guututti to'atuun loltoota mootummaa hedduu addunyaa kanarraa godaansee hedduu madeessuun injifannoo irratti argatu odeeffannoon achirraa baate ibsitee jirti. Hanga yeroo kanaatti gama mootummaattis ta'ee gara bulchiinsa aanaa kanaatirraa wanti jedhamee jiraachuu baatus horaa qabamee fi magaalattii qabamte waraana bilisummaa Oromoo harkaa deebisuuf humni guddaan gandoota garaagaraa irraa walitti qabamee garas ergamaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Oduu hin mirkanoofne hidhattoonni naannoo Somaaliillee lola kanarratti affeeraman jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasaa jiru. Amma biraatti waraanni bilisummaa Oromoo aanaa Gumbii Bordoddeetti haleellaa raawwataa kan jiru fuufteedhaani. Kan viidiyoo irratti argitan kun lola har'a gaggeeffameen injifannoo waraanni bilisummaa Oromoo argadhe jedhe yoo ta'u guyyaa tokko dura jechuu waxabajjii 15/2026 achuma aanaa Gumbii Bordoddeetti lola gaggeessee tureenis injifannoo argadhe jedhee jira. Aanaa Gumbii Bordoddee magaalaa Qinxeerii jedhamtu irrattis haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo raawwateen miidhaan guddaan loltoota mootummaa irratti dhaqqabu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Hedduu madoon hedduu immoo addunyaa kanarraa godaansisee kan booji'es kaaminoota fi caasaa gandaa dabalatee hedduu jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo lola har'a gaggeesseenis dargaggoota hedduu dirqamaan walitti qabamanis gadi dhiisisiisuu beeksisee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo walumaa galatti waraanni bilisummaa Oromoo lola naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru wal qabsiisee ibsa kenneen mootummaan yookaan humni mootummaa dura dhaabbachuu akka hin dandeenye mirkaneeffatee jira. Naannoo Amaarattis haaluma wal fakkaatuun lola loltoota mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti deemaa jiruunis humni mootummaa akkaan dadhabutu gabaafamaa jira. Kun akkuma jirutti ta'e sodaa fi muddamsuun hamaan gara kallattii naannoo Tigraayinis jalqabee jira. Oduun inni bira muddamsuun kaaba Itoophiyaa bifa haaraan jalqabutu dubbatamaa jira. Miidiyaaleen garaagaraa gabaasaa akka jiranitti sochiin kaaba Itoophiyaatti TPLF fi mootummaa PP gidduutti taasifamaa jiru rakkoo nageenyaa hamaa uumuu danda'a jedhamee jira. Mootummaan PP illee tibba kana TPLF haleellaan irratti raawwatuuf na dhagaa jedhaa ture. TPLF illee dabaree isaa mootummaan PP haleellaan irratti raawwatuuf qophii waraanaa taasisaa jira jechuudhaan himataa jirti. PPnis TPLF haleelante dadhabdee jirti. Kanaan booda homaan fiddu jechuudhaan hanguma haftee tanaayyuu haleellee balleessina jechuudhaan qophii waraanaaf taasisaa jiraachuu xiinxaltoonni himaa jiru. Gama biraatiin TPLF illeen PPn lola naannoo Oromiyaatti waggaa 8 gaggeessaa jirtu keessa bahuu hin dandeenye. Naannoo Amaarattis waggaa 3 lola deemaa jiruun humni isii burkutaa'ee jira. Nutilleen lola kana PP wajjin ni jalqabna akka ta'u taate PPn wanti qabattee gadi dhiiftuyyuu hin jiru jechuudhaan lolaaf qopheessaa jiraachuutu himamaa jira. Kaalkuleeshiniin tuffii isaan walii kaalkuleet godhaa jiran kun immoo garee lachinuu lolaaf affeeruu danda'a jedhamee jira. Walumaa galatti tuffiin gama lamaanii walirratti calaqqisiisaa jiran yeroo dhiyootti lolatti isaan galchuu danda'a jedhamee jira. Gama biraatiin TPLF dargaggoota dirqeedhaan guurtee gara mooraa leenjii waraanaatti galchaa jiraachuun isii beekamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee achuma naannoo Tigraayitti namoonni fuula isaanii haguugan yookaan dhoffatan namoota 700 guyyaa tokkotti ukkaamsuu BBC'n Tigireenyaa gabaasee jira. Hojiin namoota ukkaamsuu kunis kan raawwatame achuma naannoo Tigraay iddoo addaa Abiy Adii bakka jedhamutti akka ta'es BBC'n gabaasee jira. Namoonni kun eenyuun akka ukkaamfaman beekamu baatus gara dirree waraanaatti geeffaman jedhamee jira. Gama biraatiin qophii TPLF lola PP waliin jalqabuuf taasisaa jirtu duuba qaamonni garaagaraa kan jiraatan ta'utu dubbatamaa jira. Kan kanaan wal qabatu humni waraana Eertiraa Aarmii 3 jedhamu naannoo Tigraay seenuudhaan naannawa Addigiraat iddoo ta'e wayiitti raadaara dhaabbate jedhamee jira. Kun immoo PP muddamsuu hamaa keessa galchee jira. PPn kanarraa ka'uudhaan lolli tibbana guyyoota muraasa keessatti TPLF irratti banuuf deemti jechuudhaan lallabaa turte waanuma dhugaa fakkaata. Oduun itti aanu pirezidaanti Doonaald Tiraamp fuula isaa gara Itoophiyaa waan deeffate fakkaata. Pirezidaanti Doonaald Tiraamp marii G7 irratti haasaa taasiseen dhimma hidha haara'umsa guddicha Itoophiyaa kaasuudhaan ijaaramuun hidha haara'umsaa guddichi Itoophiyaa Ijipti yookaan Masrii irratti dhiibbaa uume jechuudhaan dubbatee jira. Hidhamuun hidha haara'umsaa guddichi Itoophiyaa kun Masrii irratti miidhaa guddaa kan dhaqqabsiise yoo ta'u rakkoo kana furuufis yookaan dhimma kana irratti hirmaatuudhaan rakkoo kanas furuufis ta'e waldura dhaabbannaa Masrii fi Itoophiyaan sababa hidha haara'umsa laga Abbayyaatiin wal qabatee
Iddoo isaaniitti jiru Washington keessatti hirmaatuun yookaan irratti hirmaatuun mariidhaan rakkoo kana ni fura jechuudhaan pirezidaantii Doonaald Tiraamp ibsee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabanne kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii keenya nagatti nu tura.